Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Tajaajiloonni ministeera haqaan kennaman waraqaa eenyummaa dijitaalaa qofaan akka ta'u qophiin taasifamaa jiraachuun himame. Tajaajiloonni ministeera haqaan kennaman hunda waraqaa eenyummaa dijitaalaa qofaan ta'uu akka qabu qophiin taasifamaa jiraachuun ministeerichi beeksiseera. Ministeerri Deetaan Ministeera Haqaa Balaayihuun Yirgaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa labsii lakkoofsa 1284 beekamtii argate waan ta'eef tajaajiloota waajjiraalee ministeerichaa eenyummaa isaa dijitaalaa qofaan akka kennaman ibsanii jiru. Kanaafis sadarkaa ministeeraa fi dhaabbilee itti waamamtootaatti qophiin godhamaa jiraachuu dubbataniiru. Akaakuu tajaajiloota waraqaa eenyummaa dijitaalaa qofaan kennaman adda baasaa jiraachuus kaasanii bara kana tajaajilli waraqaa eenyummaa abukaatota kennuufi haaromsa waraqaa eenyummaa isaa dijitaalaa qofaan akka ta'uuf qophiin kan jiru yommuu ta'u ragaalee hunda guutumaa guututti gara dijitaalaatti akka jijjiiraa jirus eeranii jiru. Hooggantoonni yaa'ii Gamtaa Afrikaa hirmaachaa turan gara biyya isaaniitti deebi'aa jiru. Hooggantoonni yaa'ii Gamtaa Afrikaa 38ffaa irratti hirmaachaa turan gara biyya isaaniitti har'arraa jalqabee deebi'aaru. Haaluma kanaan pirezidaantiin Gaabiyaa Mohaammed B.S. Jaaloo, pirezidaantii Baankii Misoomaa Afrikaa Dr. Akinwaamii fi pirezidaantiin Saaraaliyoon kan Juuliyaa Maadaa jedhamanis gara biyya isaaniitti yeroo ammaa deebi'aa akka jiran ifa godhameera. Qondaaltonni ol'aanoon mootummaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti sirna gaggeessaa taasisaa akka jiranis ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni addeessa. Afrikaa irraa dhibee busaa dhabamsiisuuf doolaarri biiliyoona 5.2 kan barbaachisu ta'uu ibsame. Afrikaa irraa busaa dhabamsiisuuf waggaa waggaadhaan doolaarri Ameerikaa biiliyoona 5.2 kan barbaachisu ta'uu pirezidaantiin duraanii Laayibeeriyaa Eelan Joonsan himaniiru. Yaa'ii idilee 38ffaa hooggantoota Gamtaa Afrikaa cinatti mariin seenaa dhibee busaa jijjiiruu danda'u gaggeeffameera. Pirezidaantiin duraanii Laayibeeriyaa Eelan Joonsan maricha irratti haasaa taasisaniin Afrikaa irraa busaa dhabamsiisuuf waggaa waggaatti doolaarri Ameerikaa biiliyoona 5.2 kan barbaachisu ta'uu himan. Sirna fayyaa fooyyessuu, dhiheessii qorichaalee guddisuu fi dhimmoota biroo irratti hojjechuudhaaf maallaqni murteessaa ta'uu kan hubachiisan yommuu ta'u Afrikaatti daa'imman miiliyoonatti lakkaa'aman dhibee busaa kanaan lubbuu isaanii kan dhabaa jiranidha jechuudhaan lubbuu miiliyoonota baraaruudhaaf ammoo dhibee busaa kana dhabamsiisuun barbaachisaa akka ta'e eeraniiru. Afrikaa busaa irraa bilisa taate uumuudhaaf murannoon hooggantoota murteessaa ta'us akeekaniiru. Mohaammed Ali Yusuf dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uun filatame. Ministeerri dhimma alaa Jibuutii Mohaammed Ali Yusuf dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uun caalmaadhaan filatameera. Dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uuf kaadhimamtoonni 3 morkii ol'aanaa taasisaa kan turan yommuu ta'u, haaluma kanaan dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahammad bakka buusuun geggeeffameen ministeera dhimma alaa Jibuutii Mohaammed Ali Yusuf sagalee 33 argachuudhaan injifateera. Filannoo marsaa 7ffaan gaggeeffameen kan kaadhimaman muummeen ministeera Keeniyaa duraanii Raayilaa Odingaa sagalee 21 sadarkaa lammaffaa argateera. Barreessaan ol'aanaan Igaad Warqinaa Gabayyoo Mohaammed Ali Yusuf dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'anii filatamuu isaaniiti ergaa baga gammaddanii jalqaba irratti geessanii jira. Poolisiin ijaan ilaaluu qofaan nama yakkamaa ta'e adda baasuu danda'u kan jedhamu dhagahame. Ogeessonni xiinsammuu garuu mala biraas akka fayyadaman hojjechaa jiraachuun himameera. Poolisoonni dargaggoo ganna 17 kan ta'e Maartii Taankillee harmee isaa ajjeese erga bahee booda miirri isaa garmalee tasgabbaa'aa ta'uun poolisootatti qoraa akka ta'e kanaan dura himameera. Inni akka irraa bilisa ta'uu himus aangoon isaa amanuu dhabuun ajjeechaa himatamee waggaa 17f mana hidhaa ture. Himannaa biraan ammoo poolisoonni dargaggoo ganna 16 Jaaferii Deeskivoof kan jedhamu erga barataan daree isaa du'ee argamee booda akka malee aaree fi poolisii gargaaruu barbaadee ture jedhanii yaadaniiru. Innis sababa kanaaf ganna 16 kan itti murtaa'e ta'uu himama. Bara 2003tti ogeettiin xiinsammuu Beellaa jedhamtu waayilootni barreeffamoota saayinsii walitti qabuun yaaliiwwan 116 amala namootaa yeroo sobaa fi dhugaa dubbatan adda baasuuf geggeeffaman funaananiiru. Qorannoon isaanii agarsiistota 102 haasaa hin qabne kanneen kennan akka ija baasaa ilaaluu dhiisuu, ibsachuu, sagalee ol kaasanii haasa'uu, gateettiin isaanii socho'uu, tumsa deeggaruu fi kanneen birootiin mala adda baasuu isaanii mirkaneeffatanii turan. Qorattoonni hedduun biroo qorannoo wal fakkaataa yeroo garagaraatti taasisaniin amalootni kunneen namoota sobu adda baasuuf gahaa akka hin taane garuu irra gahaniiru.
Namoonni yaaliidhaaf akka soban yookaan dhugaa dubbatan gaafataman qorannoo irratti godhamu akka yakkamtoota qoratanii fi namoota akka arganii dhugaa ba'an dhiibbaan illee akka irra gahaa turee fi kuni garuu akka hin mirkanoofne ni dubbatanii turan. Kanumaan ogeeyyiin addunyaa kanarra jiran yeroo ammaa kanatti malaawwan garaagaraa kan xiinsammuu isaanii ittiin qoran barbaadaa akka jiranis dhagahamaatiin jira. Imaamni Afrikaa Kibbaa saala jaalala wal fakkaataa leellisu kan ajjeefamuun himame. Addunyaa irratti imaamni ifatti saalqunnamtii saala wal fakkaataa raawwatu yookaan geey jedhamuun beekamu Afrikaa Kibbaa keessatti rasaasaan ajjeefamuun himameera. Namichi beekamaan maqaan isaa Muhsiin jedhamu kun umriin isaa ganna 57 kan ta'ee fi masgida Keep Town namoota saala wal fakkaataa jaallatan ta'aniif musliimotaan moggaafamaniiru jedhamaniif bakka nagaa qabeessa jedhamee geggeeffamaa tureera. Namni kun sanbata ganama konkolaataa inni keessa ture magaalaa Kebba Gibrahaa jedhamtu keessatti osoo inni hin beeknetti dhukaafamee ajjeefameera. Shakkamtoonni eenyummaan isaanii hin beekamne nama kana fuula isaanii haguuggatanii yeroo kan ajjeesan ta'e konkolaataa keessaa bahanii konkolaaticha imaam keessa jiru kanatti dhukaasaa banuudhaan akka ajjeesanis himama. Oduun ajjeefamuu Muhsiin kun warra deeggartoota saala wal fakkaataa fi kan garee hawaasaa kana deeggaran biratti naasuu guddaa kan uume yoo ta'u, ergaa gadda jajjabeessuu addunyaa hedduu irraa ergamaafii jira. Daayirektara ol'aanaa International Libsaan kan ta'anii fi yeroo ammaa kana kan lubbuun jiru ergaa gaddaa ergateera. Ifatti mirkanaa'uu baatullee Muhsiin erga gaa'eloota dubartoota lamaan gidduutti geggeeffamuu eebbiseen booda ajjeefamuu isaanii gabaafameera. Ibsi tokkoon tokko ajjechaa kana karaa viidiyoo nageenyaa karaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamu mul'ateera. Viidiyoon sun akka agarsiisutti garuu konkolaataan tokko Muhsiin Hendires namicha jedhamu kana keessa kan turee fi marfata irratti dursee karaa itti cufee akka poolisiin jedhutti Muhsiin Hendires namni jedhamu kun teessuma duubaa irra bakka inni jirutti itti dhukaafameen ajjeefameera. Akka kaameraan CCTV irraa argame mul'isutti garuu namoonni miidhaa geessisan daandii gama biraarra konkolaataa keessaa ba'anii karaa foddaa isaatiin itti dhukaasanii namticha kana akka ajjeesanis kan mul'isu ni argama. Yuukeen Yukureen tiksuuf waraana bobbaasuu akka dandeessu beeksifte. Yukureen nagaa eegsisuuf Yuukeen humna waraanaa bobbaasuu akka dandeessu ministeerri muummee Yuukee Kiir Staarmer himaniiru. Haleellaa Putiin geggeessu ittisuudhaaf nageenyi Yukureen waaraa akka gochuun murteessaadha jechuun kan dubbatan yommuu ta'u, geggeessitoota Awurooppaa wajjin guyyaa kaleessaa Paarisitti wal arguu isaanii dura barbaachisaa taanaan loltoota keenya bobbaasuun nageenya Yukureeniif shoora mataa keenyaa bahachuu ni dandeenya jechuun dubbateera. Nageenya Yukureen akka mirkanaa'u gochuun nageenya ardii keenyas akka mirkanaa'u gochuudhaan nageenyi biyya kanaa akka deebi'uuf gumaacha mataa keenyaa ni fudhanna jedheera. Akka ministeerri muummee UK jedhanitti loltoonni biyyattii kan biyyoota Awurooppaa biroo waliin nageenya eeguuf Yukureenitti bobba'an yoo ta'an daangaa lafaa Raashaa to'ateerra kan qubatudha. Kanaan dura loltoonni UK waraanni erga dhaabbatee booda nagaa eegsisuudhaaf Yukureenitti akka bobba'an dubbatanii kan turan ministeerri muummee UK gara dhuma ji'a kanaa Washington imaluudhaan Tiraamp waliin mari'achuuf kan jedhan ministeerri muummee Kiir Staarmer Putiin irra deebiidhaan haleellaa kana geggeessu yommuu kan ta'u ta'ee dhaabuu danda'a. US qofaadhaan waan ta'eef nageenya itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf wabiin nageenyaa US kennitu murteessaadha jedheera. Kun yoo hin taane ta'e garuu murtee mataa keenyaa fudhachuudhaan Yukureenin ni deeggara jechuunis dubbateera. Tiraamp biyyoota Awurooppaa osoo hin mariisisin Raashaa waliin marii geggeessuun ardicha kan qollifatudha jechuudhaan yommuu dubbatan geggeessitoota biyyoota Awurooppaa waliin dubbachuudhaaf sirna mataa isaanii qabataniiru. Qondaaltonni Ameerikaa akka jedhanitti ammoo ministeera dhimma alaa US kan ta'an Maarko Ruubiyoo Saawud Arabiyaatti qondaaltota Raashaa waliin wal arguuf akka jiru dubbateera. Sanbata darbe Yukureenitti ergamaa addaa kan ta'e Jeet Kiloog biyyoonni Awurooppaa waa'ee waliin dubbii US fi Raashaa gidduutti kallattiidhaan akka hin hirmaanne ibsaniiru. Qondaalli ol'aanaan mootummaa Yukureen akka himetti garuu marii US fi Raashaan geggeessituuf jedha kanarratti Yukureen akka hin hirmaanne ifa gooteetiin jirti. Tiraamp torbee darbe pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Putiin pirezidaantii Yukureen Zeleniskii waliin karaa bilbilaa marii dheeraa fi bu'a qabeessa akka geggeessaa turanis ifa godheera. Marii kana booda karoora waraanaa kana dhaabuudhaaf qopheessan Zeleniskitti kan beeksisan yommuu ta'u, Tiraamp dilbata darbe ammoo Zelenskiin marii kanarratti hirmaataa akka hin jirre dubbateera. Itti dabaluunis biyyoonni Awurooppaa meeshaalee waraanaa US'tti fayyadamuudhaan Yukureeniif akka bitaniif hayyama isaanii beeksisaniiru. Waraana kanaaf bulchiinsi US isaan dura tarsiimoo dhimma Yukureen irratti qaburraa ka'eedhaan Baayidanitti garuu quba qabaatiin jiru. Ministeerri muummee UK Kiir Staarmer
waliigaltee kana keessatti hirmaachuu qabdi jechuun teelegiraaf irratti barreesseera. Itti dabaluunis wanti Afgaanistaanitti mudate irra deebiidhaan akka mudatu hin barbaannu US kallattiidhaan Taalibaan waliin mari'achuudhaan mootummaa Afgaanistaan dhaabame jechuudhaan Tiraamp dogoggora akkasii akka irra hin deebine abdiin qaba jechuun dubbateera. Tarkiitti bataskaanni waggaa 1500 ol qabu masjidatti jijjiiramuudhaan yeroo ammaa kana garuu turistootaaf iddoo ta'ee himama. Ijaarsi waggaa miliyoonii 1.5 ol qabu kun midhaagaa magaalaa Istaanbul jedhamuunis beekama. Bakka amantiiwwan gurguddoon addunyaa lamaan kiristaanummaa fi islaamummaan walitti fiduudha jechuunis ni kaafama. Iddoowwan seena qabeeyyii Tarkiin qabduu fi UNESCO irratti galmaa'an keessaa Haagiyaa Soofiyaan isa jalqabaati. Hanga Impaayar Otomaan Tarkii ka'utti Haagiyaa Soofiyaan waggaa 1000 fi bataskaana Ortodoksii ta'ee ture. Sana booda waggaa 500 ta'uuf ammoo masjida ta'uun tajaajileera. Bara 1934tti murtee mootummaa Tarkii dabarseen Haagiyaa Soofiyaan masjidarraa gara muuziyeemitti akka jijjiiramus ta'eera. Haga bara faranjoota 2020tti waggoota 86 muuziyeemii ta'ee daawwattoota addunyaa hundaaf banaa ta'uun tajaajilaa ture, galii biyyattiis galchaa tureera. Waggaa afur dura garuu bara 2020 manni murtii ol'aanaan Tarkii murtee bara 1934 Haagiyaa Soofiyaan masjidarraa gara muuziyeemitti akka jijjiirame seeraan ala gochuudhaan gara masjidaatti akka deebi'u murteesseera. Pirezidaantiin Tarkii Rasiib Xaayib Erdogaanis murtee kana murtii kan deeggaru ajaja pirezidaantummaa mallatteessuun Haagiyaa Soofiyaan masjida ta'ee guyyaa Jum'aa hunda Jum'aanitti salaatama jedhame. Haagiyaa Soofiyaan akkamiin kirkira lafaa gurguddoo yeroo garaa Turkiitti mudateen hafe kan jedhuuf ammoo gaaffii addunyaa ta'eera. Haagiyaa Soofiyaan wirtuu Impaayeraa Bizaantaayim kan taate magaalaa guddoo yeroo sanaa Konstaantinoopil kan amma Istaanbul jedhamte keessatti ijaaramee fi Istaanbul maqaa Awurooppaa fi Eeshiyaa wal qunnamsiistu jedhamuunis beekamti. Haagiyaan magaalaa wirtuu bulchiinsa Impaayeraa Bizaantaayim kan taate Istaanbul keessatti ijaaramuun isaa ammoo iddoo guddaa akka argatu isa taasiseera. Impaayerri Roomaa lixaa fi bahaatti erga gargar cabee booda Impaayerri Bizaantaayim Impaayera Roomaa isa bahaa jedhamuunis kan beekamu waggoota hedduuf dandamatee ture. Jaarraa jahaffaa keessa yeroo bataskaanni kun ijaaramu mootii Impaayera Bizaantaayim kan ta'e Jaastiin mootiin Haagiyaa Soofiyaa amma jiru bara addaa isaan ta'eefi ijaarsi isaas kan bataskaanota al-lamatti irra deebiidhaan ijaaramanii manca'e waan ta'eef kun isa dhumaati jechuun ijaaratanii turan. Gabaasni Yuunaayitid Haarvard akka agarsiisutti garuu jalqaba jaarraa afuraffaa keessa Haagiyaa Soofiyaan kaatedraalii Konstaantinoopil akka ta'uuf ilma mootii Konstaantinoopil kan ta'e mootii Konstaantiyaas jedhamuun kan ijaarame ta'uu ni addeessa. Haagiyaa Soofiyaa akka hambaa seenaatti kan galmeesse yuuneskoon garuu dursee tarkaanfii Tarkii kana balaaleffateera. Kunis ta'ee sana yeroo ammaa kana Haagiyaa Soofiyaan masjida ta'ee tajaajilaa jiraachuu ifa godhameera. Hooggantoonni Awurooppaa ejjennoon Tiraamp isaan yaaddesse dhimma Yukureen irratti kora hatattamaa taa'uuf jedhame. Hooggantoonni Awurooppaa dhimma waraana Yukureen irratti torbaan dhufu walgahii hatattamaa taa'uuf waadaa galaniiru. Walgahii kana taa'uun kan barbaachiseef ammoo US marii nagahaa irratti addatti Raashaa waliin qofa itti deemaa waan biyyattii qofaatti hambisa yaaddoo qaban jechuudhaan himamaadha. Kora Paarisitti geggeeffame jedhame kanarratti akka ergamaa muummee ministeera UK Sir Keir Starmer nageenya biyyaalessaa keenyaaf dhaloota tokko keessaa takka kan mudatudha jechuun dubbateera. Deemsi US Awurooppaatti shakkii uumuu kan jalqabe ergamaan addaa Doonaald Tiraamp Yukureen deeman marii US fi Raashaa waraanaa dhaabuudhaaf taasisan kamiyyuu keessatti hooggantoonni Awurooppaa mariisifamuu danda'u garuu kallattiidhaan keessatti hirmaatuu hin danda'an jechuun dubbateera. Aangawoonni ol'aanoon White House guyyoota dhufan keessa bakka bu'oota marii araaraa Raashaa fi Yukureen Saawud Arabiyaa keessatti wal arguuf akka deemanis himama. Ergamaan addaa US Keith Kellogg dubbii Yukureeniif michoota ishee biratti yaaddoo kaasa jedhamee taasisaniin mariin araaraa kanaan dura taasifamaa ture sababa qaamolee hedduu keessatti hirmaataniif akka hin milkoofne himeera. Yaaddoo Raashaa irraa dhufu dhugaa addunyaa irra jiru waliin wal maknee afoo dhaabannaa kan jedhan warri Yukureen egeree Yukureen amansiisaa gochuuf US waliin hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Dura ta'aan koree dhimma alaa mana maree Maakool Zeleniskii marii Saawudii irratti akka hirmaatu affeeramuu isaa hubachuu isaanii ibsaniiru. Mariin kun dhumarratti nagaa fiduu fi waldhabdee kana xumuruudhaaf Tiraamp Puutiinii fi pirezidaantii Yukureen Zeleniskiin walgahii qopheessuuf akka kaayyeffatedha. Guyyaa tokko dura Vaans balaan guddaan ardii kana mudate Raashaa fi Chaayinaa osoo hin taane keessa irraa ta'uu ibsuun biyyoota dimokiraasii Awurooppaa irratti haleellaa guddaa banee jira.
Haasaa konferensii nageenyaa Muniik irratti taasisaniin sarara bulchiinsa Tiraamp Awurooppaa humna ittisaa mataa ishee guutuuf guddaa tarkaanfachuu qabdi jechuun deebisee dubbateera. Deevid lammiin biyyoota UK fi gamtaa Awurooppaa humna ittisaa irratti baasii dabalataa baasuu akka qaban kan dubbatan yommuu ta'u, Yukureen keessatti nageenyi mariidhaan yoo uumame malee Awurooppaan gaafii jiraachuu ishee mudateera jechuun dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Nooliin waan turtaniif galatooma.